Akkam jirtu chaanaalii kana irratti hojiiwwan onlaayinii garaagaraa yeroo garaagaraatti isiniif dhiyeessan jira. Akkasumas illee viidiyoo editingii viidiyoo isinii jalqabeen ture. Isas kana godhattan fufaa sababiin isaas namoonni baay'een yuutuubii nuuf hojjedhu yuutuubii irratti akkamitti monetaayizdii taana yuutuubii irratti akkamitti hojjechuu dandeenya. Kuni gaaffii namoota baay'eeti. Akkasumas immoo viidiyoo editingii sanallee nuuf hojjedhu namoonni jechaa jirtan baay'ee waan jirtaniif kana booda waa'ee isaalleettan isiniif fufa jechuudha. Hojiiwwan onlaayinii garaagaraa bukkeetti jechuudha. Kanaaf har'as kan nuti ilaallu akkaataa kamiin Gmailii yookaan iimeelii yookaan Google akkaawuntii haaraa akkaataa kamiin akka nuti banannudha kanan isinitti argisiisu. Sababiin isaas akkan isinitti himeti waa'ee yuutuubii irratti galuufan jedha. Yuutuub chaanaalii akkaataa kamiin akka bannu akkaataa kamiin yuutuubii irratti monetaayizdii ta'uu akka dandeenyu karaa salphaatiin isa isiniif hojjechuu waan jiruuf har'aa kan nuti irraa jalqabnu maalirraa jechuudha. Iimeel akkaawuntii banuudhaan yookaan immoo Gmail akkaawuntii banuudhaan jechuudha. Namoonni baay'een ni beektu akkamitti akka bantanii garuu namoonni kana dura Gmailii bantanii jiraattan illee namoonni kan biraas ni banuu danda'a yookaan immoo bilbila keessa yeroo bittan callistanii banuu dandeessu. Har'a garuu iimeelii nuti bannu yookaan Gmailii nuti bannu Gmailittiin YouTube akkaawuntii banannu yookaan immoo akkaawuntiiwwan kan biraallee TikTokii ta'uu danda'a. Sooshaal miidiyaa garaagaraa maaliif yeroo ammaa kanatti bilbila keessan fayyadamtanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irra qarshii gurguddaa hojjechuu waan dandeessaniif kanaaf isaaf kan ta'u Gmailii haaraa ni bananna jechuudha. Karaa salphaa ta'een akkasumas immoo Gmail akkaawuntii sasirrii ta'ee ni bananna jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti viidiyoo kana hordofuudhaan isinillee na waliin banadhaan isiniin jedha. Iimeelii yookaan Gmailii banachuudhaaf karaa salphaan asuma siitingii bilbila keessanirra seenuu dandeessu. Kunoo siitingii bilbila keessanirra yookaan immoo akkas gadi scroll gootaniillee asirraanis siitingii bilbila keessanirra seenuu dandeessu jechuudha. Siitingii bilbila keessanii tuqxan erga seentaniin booda akkaataa kanaan isinii banaa xiqqoo ishee gadi scroll erga gootaniin booda akkaawuntis endaa paakaap kan jedhu jira isanii tuqxu. Tole erga isa tuqxaniin booda akkaataa kanaan isinii banaa sana booda maal jettu gubbaa kanarraa manage akkaawuntis kan jedhu jira isanii tuqxu. Erga isa tuqxanii iimeeliiwwan garaagaraa yookaan immoo teelegiraamii wantoota bilbila keessan irratti isin add gootan baay'ee isinii fidaa isa gadi harkisuudhaan dhuma irratti add akkaawuntis kan jedhu jira isanii tuqxu. Isa dura garuu asitti wanti isinitti himu asirratti wantoonni ergas keessa seentanii manage akkaawuntii keessa jechuudha. Iimeeliin isin hin beekne yookaan wanti isin hin beekne asirratti godhamee jira taanaan tuqaatii remove ofirraa godha. Maaliif asirratti namni kan biraallee iimeelii isaa yookaan immoo wanta kan biraa bilbila keessan irratti gochuudhaan isin hordofuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma add akkaawuntis isa jedhu kana tuqnee iimeelii ni bananna jechuudha. Tole erga isa tuqneen booda asirratti ammas wantoota garaagaraa nuuf fidaa. Facebook, Samsung, Google, Imo wantoota akkasii nuuf fidaa. Google filanna nuti as keessaa jechuudha. Google isa jedhu kana ni filanna. Google erga filanneen booda xiqqoo ishee akkas erga barbaadeen booda paaswordii yookaan immoo ashaaraa bilbila keenyaa yookaan feesii keenya nu gaafata. Kan bilbila keessan irratti isin ittiin fayyadamtan jechuudha. Anamma ashaaraanis waan fayyadamuuf amma ashaaraadhaan bana jechuudha. Kun amma checking info jedhee banaa jira jechuudha. Amma gara Google fudhachaa jira. Tole amma asirra erga dhufneen booda create account isa jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Akkaawuntii haaraa banuuf jirtu waan ta'eef isa ni tuqxu. Yeroo isa tuqxan asirratti wantoota lamaan isinii fidaa. Innis for my personal use fi for work or business kan jedhudha. Isin kan isin tuqxan for my personal use isa jedhu isa jalqabarra jiru kanadha. Maaliif ofii keessaniif itti fayyadamuuf waan ta'eef jechuudha. Tole asirratti kunoo isinii fidee jira. Jalqabatti maqaa keessan ittaanii maqaa abbaa keessanii optionalidha guutuu dhiisuus dandeessu. Garuu ishee fakkeenyaaf ana asirratti daanii optional isa ta'e kana immoo tips sana booda erga akkasitti guuttaniin booda maal jettuuni next isa jedhu kana tuqxanii next ni gootu jechuudha. Isin wanta barbaadan guutuu dandeessu asirratti maqaa keessan guutuu gochuu dandeessu maqaa keessanii maqaa abbaa keessanii yoo barbaadan immoo wanta barbaadan fayyadamuu dandeessu. Rakkoon qabuun asirratti jechuudha. Next jettuuni erga next jettanii asirratti umuriin keessan 18 ol ta'uu qaba. Maaliif wantoota garaagaraa fayyadamuudhaaf yeroo jettanitti umuriin keessan 18 gad taanaan isin dida waan ta'eef jechuudha. Asirratti bakka days jedhutti guyyaa guutuu guyyaa zim jedheen lamaan jedha. Sana booda bakka month jedhutti immoo ji'oota 12 keessaa tokko isaan guutuu isuma sirrii ta'u guutuu dandeessu kan waraqaa eenyummaa keessanuu kan paaspoortii keessan irraa qabdan jechuudha. Garuu amma isinitti argisiisuudhaaf jecha waan ta'eef bakka year jedhutti kanatti immoo maal guutuu ani 2002 jedheera. Isin wanta barbaadan guutuu dandeessu. Bakka gender jedhu kanarratti ni tuqxu jechuudha. Erga isa tuqxaniin booda dhiira yoo taatan feemeliidha meeliidha.
Shamarran yoo taatan immoo fiimeelii isa jedhu kana tuqxu. Fakkeenyaaf ani meelii irraan godhadha. Tole erga kana gootanii hunduma isaa kana sirreessitanii sirriitti ilaalaa bakka kana bara meeqaa amma fakkeenyaaf barri 2000 jechuun akka alaattidha kan inni lakkaa'u umurii 25 or 26 waan akkasii ta'a jechuudha. Isinillee haala sanaan bara 1990 wayii jettanii guutuu dandeessu jechuudha. Akka alaattidha kan isin guuttan. 95, 96, 99 jechuu dandeessu. Umuriin keessan garuu 18 ol ta'uu qaba jechuudha. Sana booda asirratti maal jettuuni next jettuun jechuudha. Dhuma irratti next isa jedhu kana tuqxanii gara itti aanutti deemtu jechuudha. Tole asirratti kun of isaatiif amma akkaataa kanaan isiniif fidera. Amma tips daanii tips ofii keessaniif immoo barbaadan asirratti kireet kan jedhu kana tuqxanii akka barbaadanitti lakkoofsaa fi jiimeeliitti dabaltanii banachuu dandeessu jechuudha. Ani amma garuu inni lammaffaarra jiru kun iyyuu natti toleera. Daanii tips kan jedhu kun waan ta'eef isa filadhee tanan isarratti tuqaa godhee tanan sana booda next jedhaan jechuudha. Tole amma asirratti paaswordii isin gaafata. Paaswordiin isin galchitan immoo paaswordii akkamiiti? Waliin makuu qabdu paaswordii sanarratti qubeewwan lakkoofsa akkasumas immoo siimboolii jechuudha. Kun amma akkaataa kamiin fakkeenyaaf isinitti argisiisu shoo jedhee tanan jechuudha. Osoo isin argitan immoo nan guuta. Akkaataa kanaan jechuudha. Siimboolii fi wantoota garaagaraa waliin maktanii guutuu dandeessu. Ani amma paaswordii kiyya isin dhoksee tanan galfadha. Kun ani guuttadheen jira jechuudha. Isinillee haala kanaan dheeressuu dandeessu. Garuu wanta guuttan kanaa sirriitti qabadhaa. Sirriitti maaliif gara fuulduraatti sirriitti isin barbaachisa waan ta'eef yoo namoonni akkas sammuu keessanii qabachuu hin dandeenye ta'e waa irratti illee barreessitanii kaawwachuu dandeessu jechuudha. Sana booda next jettuun jechuudha. Ammas dhumarra next jettu kana tuqxanii next jettuun amma akkaawuntiin keessan banamee jira jechuudha. Ammas next jettuun jechuudha. Next kan jedhu kana ni tuqxu ammalleedha. Okay, amma asirratti kun banamee jira. Seerota Google hunda sanii barreessee jira jechuudha. Google sana booda maal jettuuni agree kan jedhu kana tuqxanii mirkaneeffattu jechuudha. Bakka seera isaa irratti walii galuu keessan mirkaneeffattu jechuudha. Kun amma bakka riivuu ta'aa jira. Hundumtuu xumuramaa jira jechuudha. Sana booda Google Service jedhee isinii banaa jechuudha. Kunoo banaa jira. Tole amma akkaawuntiin keessan banamee jira. Akkaawuntiin keessan akka baname immoo kan ittiin beektan as jiimeelii keessan irra ni galtu jechuudha. Jiimeelii keessan irra erga galtaniin booda xiqqoo ishee erga barbaade isinii banaa. Erga sirra galtaniin booda kunoo gubbaa kanarraa bakka kanarra jechuudha. Bakka kanarra ni tuqxu. Achi keessaa iimeeliiwwan jiran keessaa iimeeliin keessan inni haaraan ammas hin bantan dhumarra gala jechuudha. Fakkeenyaaf kan kiyya kunoo asirra jira. Kunoo bakka kanarra jira jechuudha. Dhuma isaarraa dhuma iimeeliiwwan kiyyaarraa kunoo daanii tips kan jedhu kana nama banee jechuudha. Isa tuqxanii maneej gochuu dandeessu yookaan immoo wantoota sirreessuu barbaadan sirreessuu dandeessu jechuudha. Kunoo isa tuqeetii naa banee jira amma erga naa baneen booda asirratti jechuudha. Kun asirraa maal jedha jechuudha. Maneej your Google account kan jedhu kana tuqxanii maneej gochuu dandeessu yookaan immoo wantoota sirreessuu barbaadan sirreessuu dandeessu jechuudha. Kun erga isa tuqxaniin booda asirratti namoonni barbaadan lakkoofsa bilbilaa keessanitti galchuu dandeessu. Koodii wajjin miseejiin garaagaraa isinii dhufa. Riikavarii jechuudha. Asirratti kunoo personal info kan jedhu kana tuqxanii immoo jechuudha. Yeroo isa tuqxan asirratti wantoota baay'ee isin gaafata. Jalqabatti piroofaayilii keessan yookaan suuraa piroofaayiliidhaaf barbaadan irra kaawwachuu dandeessu. Maqaa keessan asirratti sirreessuu dandeessu. Birthday keessan sirreessuu dandeessu. Bakka asirra wantoota jiran bakka lakkoofsa bilbilaa tuqxanii kunoo lakkoofsa bilbilaa galfachuu dandeessu. Kun asirratti lakkoofsa galchuu dandeessu. Ani noormaalii isinitti argisiisuuf waan ta'eef kana galchuu isin barbaadu irratti kana galchuu baattanis immoo lakkoofsa bilbilaa hunduma kana galchuu baattanis YouTube irratti ittiin hojjechuu dandeessu. Garuu immoo isin barbaachisa. Maaliif akkaawuntii kana aga dhumaatti itti fayyadamtu taanaan isaan kan hunduma isaa sirreessaa piroofaayilii keessan fi lakkoofsa keessan keessattuu maaliif lakkoofsa bilbilaa keessaniin akka carraa ta'e yoollee bilbila jijjiirta yookaan isin jalaa badee iimeelii kana lakkoofsa bilbilaa sana wanta argachuu dandeessaniif isa kana sirreessaan isiniin jedha. Kan biraa immoo riikavarii point bakka jedhu kanarratti illee lakkoofsa keessan galchuun dagatiina. Innaa kanadha
jechuudha. Maaliif amma akkaawuntiin keessan warning irra jira akka argaa jirta warning irra qaba sinsurroofne jechuudhaan baname malee isaan kan hunduma isaa as keessa galtanii sirreeffachuu dandeessu waan ulfaataa miti. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa yeroo itti aanutti immoo akkaataa kamiin iimeelii kana fayyadamuudhaan akkaataa kamiin nuti YouTube akkaawuntii isaa sirrii ta'e akkaataa kamiin nuti YouTube chaanaalee qabanachuu dandeenyu isinitti argisiisa. Kanaaf namoonni subscribe nan godhin jirtan ammallee subscribe nan godhaa. Kana booda barumsa waan baay'ee asirratti waan argattaniif subscribe na godhaa mallattoo bilbilaa sanallee all irra kaa'atii yookaan on godhaati akka viidiyoon yeroo gadhiisee fi live yeroon seenutti akkasiin qaqqabu gochuu dandeessu. Gara taanutti wantoota baay'ee waliin hojjenna jedhee yaada wanta baay'ee yaadaa jiras waan ta'eef jechuudha. Isas yeroo taanutti isinitti himaa keessattuu YouTube irratti haala kamiin yeroo gabaabaa keessatti montaajii akka ta'uu dandeenyu sa'aatiin keenya akkaataa kamiin akka nu gochuu dandeenyu isa kanaaf irratti yaada waan jiruuf jechuudha. Kanaaf subscribe na gochuun dagatinaa viidiyoo kana immoo like yaada qabdan comment irratti na barreessuun dagatinaa galatooma.